Ashamaa jirra jirtu gaafii obboleettii keenyaa kanarratti mee hundi keessanuu yaada keessan komentii jalatti akka qoodaniif asumaanan kabajaan isin gaafadha. Gaafiin obboleettii keenyas akkas jedha. Mucaa tokko wal barree hin turre yeruma sana warratti ergatee walitti dabalame. Sanaan irratti garuu kan biraa jaalachaan ture. Yeroo sanatti inni biyya waan jiruuf onlaayinii irraa bade. Aarii isaa kanatti seene. Amma innis akka ana malee jiraachuu akka hin dandeenye natti hima. Ani jireenya koo diiguuf rakkadhe. Isa biyyaa dhiisuuf nan jaaladha. Adaraa hedduun rakkadhaa jira. Naaf deebisi lubbuu jetti obboleettiin keenya. Egaa komentii ishee ifa isiniif godhuudhaaf isheen yeroo biyya keessa jirtutti jaalallee qabdi turte. Ergammoo gara biyya hambaa dhuftee jaalalleen ishee inni biyyaa sun onlaayinii irraa bannaan isheen biyyuma hambaatitti nama biraa waliin jaalala eegalte akkasumas ammoo gaa'ila keessa seentee jechuudha yookiin bultii godhatte. Egaa mee isin immoo wanta isinitti dhaga'ame bultii ishee kana diigdee jaalallee ishee isa duraatitti deebi'uu qabdi jettu moo yookiin bultii ishee kana itti fufuu qabdi jettu? Yaada keessa wanta isinitti dhaga'ame komentii jalatti qoodafi. Egaa obboleettii koo ani jalqaba irratti wanti isin jechuu barbaadu dogongorri jara lamaan bira osoo hin taane suma bira jira. Ati kan jirtu biyya hambaati. Biyya hambaa immoo kan dhufteef namni tokko kaayyoo karoora mataa isaa qaba. Ati dhugumattiin osoo jaalallee kee isa biyyaa sanaaf jaalala dhugaa qabaattee fi karoora kee kaayyoo kee manaa baate sana galmaan gaarte erga isa onlaayinii irraa dhabdee gara biyyaa galtee egaa nama qaamaan beektu waan taateef yookiin hiriyoottan isaa yookiin immoo maatii isaa gaafatta turte. Isumaafuu jaalala dhugaa qabaachuu kee nan shakkaa jechuudha. Maaliif jennaan namni kun onlaayinii irraa bade waan ta'eef innuyyuu hin turre atiyyuu gaa'ila keessa seenan yoosuu deebi'ee dhufe osoo karooruma keef kaayyoo kee sana qofatti irratti xiyyeeffatte ta'eeti har'a kiyyoo kana keessa hin seentu turte jechuudha. Dura irratti tasgabbii godhachuudha qabda turte. Haa ta'uti immoo amma immoo bultii kana keessa seentee jirta. Bultii kana diiguudhaaf diigdee immoo jaalallee kee isa biyyaa sanatti deebi'uudhaaf yoo ta'e ani bultii kee kana hin diigin siin jedha akka yaada kootitti jechuudha. Yaada koo keessaa kan siif ta'u fudhadhu kan siif hin taane dhiisi. Garuu jaalallee kee isa biyyaa sanatti deebi'uudhaaf jecha bultii kee har'a ijaarratte kana hin diigin. Egaa bultii kee kanas yoo ta'e yeruma sana walitti dabalamne kan jedhu komentii kee kana keessa ni jira. Namni tokko guyyaa tokkotti wal baree osoo gaa'ila ijaarrata jenneeyyuu fedha nama tokkootiin ala gaa'illi in ijaarama. Gaa'ila kanas immoo yookiin bultii kanas kan ijaarratte ati jaalattee mataa keetiin eeyyama keetiin jechuudha fedha keetiin gara gaa'ila kee kanaatti seenta. Egaa nama kana erga dhugaadhaan jaalattee gara bultiitti seente namni kunis immoo jireenya isaa guutuu si faana jiraachuudhaaf murteesse gaa'ila si faana dhaabbatee jira. Iddoo isaa kanas buutee irra deddeebitee of gaafachuudha qaba. Bultii kana diiguudhaaf immoo jaalallee kee isa biyyaatti deebi'uudhaaf osoo hin taane sababa biraa yoo qabaatte ta'uudha qaba. Fakkeenyaaf sababa jennee kan kaasuu dandeenya abbaan manaa kee kun yoo siin kabajne akkasumas iddoo olaanaa yoo siif hin qabne yoo yeroo siif hin kennine fedha keetiin ala waan barbaade fedhuma isaatiin hojjeta yoo ta'e inni kun bultii kee kana diiguudhaaf sababa of danda'edha. Garuu osoo inni si kabajuu osoo iddoo siif laatu osoo marii keetiin waa hunda si faana ta'aa jiru callistee osoo inni jaalala siif qabu osoo si kunuunsu bultii kee kana diigda yoo ta'e boruu itti gaabbita. Caarran shamaraa keessumattuu caarran shamaraa al takka argama. Boru bultii kee kana yoo diigde itti gaabbita. Sababni isaatis atamma isa biyyaa kanatti akka gaa'ila horattee jirtu itti himteerta yoo ta'e inni biyya jiru kunis na amani hanga dura si jaalatu sana si jaala. Sababni isaatis maali yoo jenne osoo jaalala dhugaa naaf qabdi ta'e onlaayinii irraa wanta bade qofaaf inni badeera jettee dhiira biraa waliin jaalala keessa hin seentu turte jedhees madaala. Biyya galteen na iyyaafattu turte na gaggaafattu turte osoo lubbuudhaan darbee guyyaa takka naaf hin gadditu jechuudha jedhees madaala. Dhiirri kamiyyuu hagamsi jaalatullee iddoo ati dogongora qabdutti shamara takka ni madaalaa jechuudha. Iddoon inni siif qabullee baay'ee gadi aanadha. Maaliif jennaan namni kun onlaayinii irraa bade malee lubbuudhaan jira. Egaa osoo lubbuudhaan darbeeyyuu ati guyyaa tokkoyyuu hin gaddituuf jechuudha. Biyya galtee akkuma jalqaba jedhe gaggaafachuudha qabda turte. Ati garuu sana hin goone gara bultiitti kanatti saffisaan seentee jechuudha. Kanaaf
abbaan manaa kee inni ammaati waliin jirtu kun si kunuunsa taanaan yeroo siif kenna taanaan bultii kee hin diigin. Inni biyya jirus immoo jireenya mataa isaa akka jiraatu itti himi. Jireenya mataa isaa akka jalqabu itti himi. Ati har'aan kanatti jireenya mataa keetii jiraachaa jirta waan ta'eef innis jireenya mataa isaa akka jiraatu immoo itti himi. Yoo garuu sababa qabda yoo ta'e bultii kana diiguudhaafis sababa qabda yoo ta'e bultii kana akkuma diigdan sanitti dhaqxee hin hirkatin. Sababni kana siin jedheef akkuma jalqaba jedhe yoo ati isaaf jecha bultii kana kan diigdu yoo ta'e boodarratti si gaabbisiisu malee jechuudha. Namni walitti bu'uun hin hafu akkuma kanarraa adda baateen sanitti immoo dhaqxee kan heerumtu yoo ta'e jechoota si tuquu danda'a, jechoota si arrabsuu danda'a, gaafa san immoo sitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Bultii kanas maafan diigee jettee gaafa itti gaabbitutu dhufuu danda'a. Yeroo tokko tokko ijoolleen shamarranii dogongorri hojjetan tokko yoo jiraate maal yoo jenne dhiira tokkorraa yoo adda baatan dhaqxanii dhiira tokkotti maxxanuutu jira. Inni sun jaalala miti. Al tokko tokko shamarri takka dhiira tokkorraa immoo adda baatu yoo kophaa jiraatte gaariidha. Egaa ko'ummaa yoo baay'ate miidhaa fida malee giddu galeessa keessatti faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaatis akka ofitti amanamummaa horattu, akka of taatu, ejjennoo guddaa akka horattu taata. Ko'ummaan baay'ee barbaachisaadha. Garuu yeroo hunda namni na biraan dhabamin, dhiirri na biraan hin dhabamin kan jettu yoo ta'e inni sun jaalala miti, hirkattummaadha malee. Kanaaf jaalallee kee kanarraa yookiin abbaa manaa kee kanarraa irraa adda ba'uudhaaf sababa gahaa qabda yoo ta'e akkuma irraa adda baateen jaalallee kee isa biyyaa sanatti dhaqxee hin maxxanin. Yeroo ofiif kenni, yeroo isaaf illee kenni, madaali.